dursa hundi keessanuu baga jiraattan bikka jirtanitti salaamtaan tiyyagaa isin haa geessu. Akkasumatti gaa assalaamu alaikum isiniin jaa. Guyyaa bareedaa guyyaa gartee guyyaa jummataa kana akka gaariitti nagayaatti gartee akka dabarsitan abdiin qaba. Hundi keessanuu yeroon tun egaa yeroo mijjooytuudhaa miti. Haa taatu akkuma gaa dandeenyutti yeroo murteessuu taatus murteessuu ta'uu baattus dhiyaannee gartee oduulee jirtu isiniif dhiyeessina. Hamma gartee waan dhageessan walii dabarsitan walitti himtan takkaa'ummoo viidiyooleen gartee asirratti isinii haa'u kana wal biraan geessan tana abdiitiyya. Namni hedduun akkumaan gartee irra deddeebi'ee isinii himu oduu adda addaa gartee tan deemaa jirtu tan biyya tana keessatti illee deemaa jirtu namni keenya irra hedduun isaanii quban qaban. Biyya Ameerikaa keessa waa hedduutu deemaa jira. Inumaatu ammaan tana oduu biyya Ameerikaa keessa deemaa jirtuun in eegalaa hundi keessanuu gartee harka keessaniin taap godhaa, sheer godhaa, gartee waan kana wal biraan haa geenyu. Obboleeyyan keenyas warri gartee Ameerikaa keessa jiranis akka dhageyan waan deemaa jiru. Tana gartee irratti haa wal gargaaruun isiniin jaa. Harka keessaniin gartee sheer godhaa, taap godhaatuma na dhageeffadha. Gama gartee waa'ee reefugii irratti ammaasis koortii deemaa jirtu kana irratti reefuun tana viidiyoo takka asirratti isinii poosti godhetu ture akkumaan oduu dhageetti jechuu. Akkumaan gartee amma torbaan kana keessa isinii himaa turetti qaaxaroon gartee akka arri jiraattuu fi akka torbaan kana keessa jiraattuu fi akka torbaan dhuftuu keessa jiraachuuf teessu oduun ifa baaftee takka illee hin jirtu. Garuu immoo guyyaadhaan beekne malee qaaxaroon takka akka jiraachuuf deemtu isinii himeetiin ture. Oduu san irratti guyyaa arraan tana jajjiidhaa fi warri looyirootaa akkasumas warri mootummaadhaatis waliin ta'uudhaan qaaxaroo hatattamaa takka godhanii turan. Achirratti gartee waan haasa'anis isiniif hin irraa hima. Itti aansuudhaan dursoo dhiyaaddaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Hundi keessanuu dhiyaaddaa harka keessaniin gartee taap godhaa, sheer godhaa, walii daddabarsaa. Dursoo oduu guddoon guyyaa irraan tanaa tan deemaa jirtu. Na dhageeffadhaa qajeelotti oduu guddoon guyyaa irraan tanaa Ameerikaa keessa olii gad deemaa jirtu. Mootummaan Donald Trump warreen heeraan ala takka gartee baqattoota heeraan alaa warra ja'aniin warra gartee illiigalii Ameerikaa seene jechuu isaaniiti. Warra miilaan seene baanan takka immoo warra biyya tana gartee karaa nagayaan dhufanii asitti harkeef kanan takka immoo waraqaan harkatiin jechuu. Ummata kana bikka isaan jiranitti deemanii guuranii karaa gartee mana hidhaadhaa takka immoo biyya tana keessaa baasuudhaaf waan isaan gargaaru haja'an ammaan tana ummata gartee IC jaaniinitu jira. Ummanni kun gartee akka poolisaati. Garuu warra federaalaati. Olii gad deemaniiti nama kana bikka adda addatti guuraa jiran. Garuu immoo akka gartee na duuba gartan kana oduu guyyaa irraan tana reefuun tana baateen mootummaan ummata gartee warra boordara eegu boordar ejentii warra ja'aman. Warra gartee hujiin isaanii boordaruma Ameerikaa qofa eeguu warra taate. Border patrol jaaniiniti qabdi biitii tun. Warra san yaamanii biyya keessa gartee deemanii akka gartee warra IC kana gargaaranii ummata bikka isaan jiranirraa walitti qabuudhaaf deeman takka immoo fadhinnaa akkasii akka qabdu mootummaan garsiiftee jirti. Kuni waan amma dura biyya tana keessatti hin dalagamin irraa takka. Kuni waan addaati, waan haaraa. Ummanni keenya kan biyya Ameerikaa keessa jiran kan gartee keessaafuu waraqaa heeraa hin qabne bikka gartee jirtanirraa inumaatu wanni tun gartee warra waraqaa heeraatillee qabu ifeeguu qabaachuu qabdan, ifeeguu qabdan. Kana jechuun maal? Yoo paasapoora qabaatte, yoo gartee sitiziina taatee paasapoora qabaattu taate yeroon ammaan tanaa yeroo
footoo paasapoora keetii telefoona keetii irra deematuun. Yeroo giriin kaardii yoo qabaates giriin kaardii ta'e footoo isiidha. Yoo isiillee irratti hin qabaanne isii footoo kaafattee telefoona keetii irratti deematuun. Kuni isin gargaara. Qaceelloon adagayaan isin jechaa jira. Wanni kuni ammaan tana gartee akka malee waan jabduudha. Mootummaan wanni gartee border patroolii yaamtee akka gartee warra heeraan ala biyya Ameerikaa keessa jiran kana warra ICT wajjin wal qabatanii guuruudhaaf gargaarsa itti godhatteef gargaarsa godhachuudhaaf barbaaddeef warri gartee heeraan alaa kuni nama hedduu akka ta'an ni beekan. Nama hedduu ogguun isin hin jiru amma durallee gartee guutaa takka irraa dubbadheetiin jira yoo xiqqaate toora gartee nama miiliyoona 10 gahuutti shalagan. Namni dilli kun gartee nama hedduu ammaasis isteeta adda addaa keessa jiran. Inumaatu wanni gartee namni quba qabaachuu qabu yeroo gartee qaaxoroo faa qabdu fakkeenyaaf yoo ati qaaxoroo warra immigireeshinaa takkaa'u immoo koortii wajjin qaaxoroo qabaatte. Ati amma appointimentii teessanitti gartee hoguu dheeyxee appointimentii san fixattee ala gabbaatu ulaa dura faa dhaabbataniiti si eeganii achi nama qaqqaban. Waan kanaatu deemaa jira. Wanni amma durallee irraa dubbachaatiin ture. Inumaatu appointimentii faa gartee appointimentii feekii namaa godhaniiti nama yaamanii hoggooti appointimentii dheeyxe achitti nama qabaa jiran. Kana gartee walii daddabarsaa. Uummanni keenya dhagahuu qaban. Nama hedduutu jira Ameerikaa keessa warri gartee waraqaa heeraa hin qabne. Keessaafuu namni keenya. Ammaasis nama gartee hogguu hidhan mana hidhaa kan beekamaa biyya tanaa keessatti hidhuudhaaf hin deeman. Nama Guantanamo Bay gaafa gartee biyya Cuubaadhaatti bikka gartee Ameerikaan qabduutu jira. Guantanamo jaaniini tan gartee gaafa ummata Iraaqii fi Afgaanistaanitti gartee ummata lolaa achitti isaan hojii lolaa ture san achirraa qabanii fidanii achitti hidhuu turan. Bikka sanitti ummata kana hidhuudhaaf deeman. Hamma gartee xayyaarri itti gaggeessan qophaa'uuf jechuudha. Ammas kana godhuudhaaf maal godhaa jiran? Xayyaara dhuunfaadhaa qopheessanii jiran. Xayyaara dhuunfaa jechuun kaampaanii haaree uumaniiti xayyaara gartee warri piraayiveetii uummanni nagayaa kuni warri daldalaa gartee warri biizinasa hojjetu kuni xayyaara gartee bitaniiti xayyaara kana akka gartee uummatuma kanaan olii gad deemu mootummaa wajjin walii galanii walii galtee mallatteessanii jiran. Kuni it's a big business. Okay? Biizinasa guddaadha wanni kun. Uummata gartee Ameerikaa keessaa qabanii bikka irraa dhufanitti deebisuun takka biyya adda addaa geessuun kuni biizinasa guddaadha. Biizinasa sabaataa maallaqa xiqqaadhaan seenaa. Biizinasa gurguddaadha. Amma kaampaanoota gartee lamaatu jira already tan xayyaaraas bibbitatanii maqaa addaa itti godhanii akkasitti gartee uummata kanaan warra gartee baqattoota ta'an kana fuudhanii itti deeman jechuudha. Kana keessa kaampaanoonni xayyaara Ameerikaadhaa gurguddaan irratti hirmaachuu hin fedhan. Maaliif? Biizinasa isaaniitiif jecha. Akka gartee namni itti aaruuf. Takkaa'u immoo nuti waan kana hojjettanii xayyaara keessan hin korruu jedhanii uummanni akka isaan boykaat hin goone hariiroo tana mootummaa wajjin godhuu didaniiti. Mootummaan uummata biraa gartee rikruut gootee warri biraa kuni xayyaarota bitanii kaampaanii dhuunfaa ijaaratanii akka eerlaayinsiitti gartee if dhaabanii akkasitti uummatuma baqattoota heeraan alaa kana olii gad deemaniin jechuudha. Amma gartee mootummaan karaa tokkoon biyya gartee karaa Laatiin Ameerikaa tana biyya 3-4 qopheessitee jirti. Gama kaaniin biyyoottan gartee Afrikaa keessaatis qopheessaa jirti. Akkuma beektanitti biyyi takka Saawus Suudaanii biyyi itti aantummaas gartee Liibiyaa faadha. Biyyi sadaffaadha karaa Kongoodhaati. Biyyoottan kana qopheeffattee jirti mootummaan. Nama kana gartee guuraniiti biyyoota kana geessuuf deemanii jechuudha. Kana gartee waniin isiniimu informationa isiniitu gartee hedduu dhagaya. Isin warri dhageessan faamilii teessan warra gartee biyya Ameerikaa keessa jiru akkasuma sanitti gartee warra asitti informationa hin qabne kana hedduutu jira. Kuni haa gurra isaaniitiin dhageenii isin jechuu barbaada. Akkuma gartee amma dura isinime ammaasis warri gartee Homeland Security'n National Guardii 20,000
akka mootummaan heeyyamtuuf gaafatanii jiran. Kun immaasis isa kanarratti ida'annoodha jechuudha. Naashinaal gaardii 20 warra boorder patrooliin kun immoo guyyaa oduu arraan tana gadhiifamte kunis kophaadha. Dubagaa jara kana hunda gartee ejensii kana hunda walitti koordineet godhaniiti warra ICT wajjin akkasitti warra heeraan alaa kana bakka isaan jiranirraa guuranii facaasuu barbaadan takkaa'uu raafuu barbaadan. Kuni oduu ajaa'ibaati. Ammaasis kana keessa gartee wanni jiru guddaan ummanni kun gartee karaa mootummaan itti motiveeshina qabdi. Warri mootummaan ammaan tanaa tun. Mootummaan ammaan tanaa wanni kana gootuuf ummanni dilli kun gartee kan biyya tana seenan miiliyoonni kurnan kun yoo xiqqaatan yoo biyya tana ta'anii gartee heeraan waraqaan kannamteef isaan kun akka jiranitti paartii deemokiraatii deeggaranii jetteeti mootummaan sodaatti. Mootummaan ammaan tanaa tun. Mootummaan ammaan tanaa tuni waan riippablikaana taateef jecha jarri kuni yoo biyya tana keessa ta'an akka gartee warri riippablikaanaa amanutti namni gurraachi hundinuu takkaa'u namni gartee biraawun kalar warra ta'e nama gartee biyya laatiin ameerikaa irraa dhufu nama gurraacha afrikaa irraa dhufu haa ta'u akkasumas nama gartee biyya arabaati irraa dhufus haa ta'u jarreen kun yoo biyya ameerikaa keessa taa'anii gartee asitti waraqaa argatan booda dimokiraatiif voot godhanii saniifuu warra gartee dimokiraatiif voot godhee nu filannoo irratti nu caaluu hin barbaannu takkaa'u immoo warra dorgomiidhaan nu caaluu hin barbaannu yaadajuu motiveeshin akkasiisan qaban warri riippablikaanaa. Saniifuu jara kana gartee baasuu barbaadan. Gama kaaniin akkuma gartee ummata adii Saawuz Afrikaadhaa ni yaadatan oduu keessatti isin himeetiin jira. Akkuma ummata adii Saawuz Afrikaadhaa biyya kana fiduu barbaadanitti ummata biraa immoo asirraa baasuu barbaadan. Ummata adii gartee Saawuz Afrikaa kana hogguu fidan warri Saawuz Afrikaa irraa dhufu kun gartee ifiifuu uummanni adiin Saawuz Afrikaadhaa warra gurraacha jibbu ni beeytan kana. Warra gurraacha jibbu san qofa odoo hin taane ammas ummata hadhoomina namaatiin jibbansaa namaatiin guddate. Uummanni kun irra hedduun isaanii hogguu biyya tana dhufan warruma gartee riippablikaanaa kana wajjin walitti hidhatanii akkasitti gartee wajjin voot godhan. Kana barbaadan warri riippablikaanaa kun. So motiveeshina adda addaatu keessa jira. Isin galtee waan hin ammaan tanii kana qaccallootti hubadha. Saniifuu motiveeshina gartee maaliif warri riippablikaanaa kun ammaan tana qofa yaadutti hin jiran. Fuuldura gartee biyya tanaatti nuti filannoo dhabuuf teenyaa waan jiru irratti rakkachaa jiran. Filannoo gartee dorgommii aangoo irratti fuuldura keessa gartee rakkachuuf teenyaa waan jedhan gartee isiniif galaami waan inni jiru kun. So tana gartee qaccallootti hubadha. It has nothing to do with whether you are black or white or other stuff. It has something to do with political motivation. It's politically takaumo. It's power motivated movement. Kana gartee mootummaan ammaa miti fuuldurallee waan gartee pilaana qabaniif jecha. Amma namni irra hedduun gartee mootummaan tuni nama gurraacha jibbitii nama akkasii jibbitii waan akkasii ni jaal. Jibbuu ni danda'an. Garuu immoo jibbansi isaanii poolitikaa isaaniitii hojii walitti hidhaadha. Yoo ati gartee nama riippablikaana taatee kan isaan deeggaru taatee or daldalallee hojii daldaltu yoo taate jarri kuni sirraa akkuma gartee isaanis ilaalan. Warri dimokiraatis akkasi. Wanni deemaa jiru waan akkana kana. So poolitikaan Ameerikaadhaa yeroo dheertuudhaaf warri gartee riippablikaanaa kuni waa hedduu dhaban. Wanni isaan gartee dhaban gurguddoon maali yoo jettan keessaafuu gartee amata afran Biden bulchaa ture kanaa fi san dura maas amata 8 Obaamaan bulchaa ture san keessatti warri riippablikaanaa kuni waa hedduu dhaban. Waan hedduu san daddafanii deeffachuu barbaadan. Amma wanni isaan dhaban gartee fakkeenyaaf hogguu gartee mootummaan takka aangoo fudhattee
sistema biyya tanaa kana gartee guutuu siidhaa jijjiiran warri aangoo fudhatu. Sistemni isaan jijjiiran warra gartee waa hunda gaggeessuma fakkeenyaaf warra biiroo barnootaa gaggeessu, warra gartee biiroo heeraa gaggeessu, warra gartee mootummoota keessaa maasis warra gartee biiroo jajii Ameerikaa kana federaal jajii katee akka jirutti warra aangoorra jirutu bikka kaayyata. Warri aangoorra jiru kun ogguu bikka kaayyatan keessaafuu gartee amma akka mootummaa power branchii biyya tanaa fakkeenyaaf warra gartee akka supreme courtiidha kanafaa warra aangoorra jirutu bikka san kaaya nama yoo isaan warri achirra jiru san retire ta'an. So hogguu gartee warra akkasii san warra yaada keetii hojii walitti deemu hogguu bikka san kaayyatte yeroo dheertuudhaaf ajandaa feete oofuu dandeessa. Ajandaa ati ooftu kana koortiin si dura ittiin dhaabbattu jechuudha. Saniifuu waan kana hundaatu keessa jiraan isinii jechuu barbaada. Toopikiin itti aanu mootummaan Libanaan ibsa haaree agartee guyyaa har'aan tanaa baaftee jirti. Ibsi isiin baafte kunis ummata gartee warra Falastiin irraa baqatanii Libanaan keessa jiran. Warra gartee yeroo dheertuu kaampii keessa jiran. Libanaanitti gartee kaampii yaaniiniti ummanni Falastiin kun hedduutu achi jira. Ummata kana ammaan tana mootummaan Libanaan tuni maal godhuu barbaaddi akka isaan gartee hidhannoo isaanii hiikkatan. Warri gartee achi keessaa hidhannoo qaban. Warri hidhannoo qaban kun gartee warra inumaatu dhaabbata adda addaatu achi keessa jira kaampii tana keessa. Kaampii tana keessa warri gartee warri Falastiin kuni dhaabbata gartee adda addaa qabanii dhaabbanni gartee amma beekamaan namni hedduun irratti haasa'aa oolu kuni warra H group jedhaniin kan. Warra H group malee dhaabbatoota biraa hedduutu jira. Dhaabbonni kuni hundi isaanii gartee waraana qaban isaaniitu gartee daldala adda addaa oofa. Daldala adda addaa kanaanii maallaqa walitti qabatan maallaqa saniin meeshaalee waraanaa hedduu bitatan. So saniifuu sistemni isaanii kun gartee ilaa hidda gartee lafaarraa eegaleeti ilaa hamma gartee biyya Falastiin keessatti waan adda addaa oofuu irratti warra hirmaatee jiru jechuudha. Saniifuu amma jara kana gartee akka malee diiguu barbaadan guutumaa guututti. Akkuma gartee yaanni kuni kararraa dhufe mootummaa Suudiidhaati. Mootummaa Suudiitu eega gartee torban dabre pirezidaantii Ameerikaa Donald Trump wajjin marii godhan mootummaan Suudiidhaa biyya Libanaan tana isii torkaa qaba. Cinaa takka gartee mootummaa isiidhaa mootummaa Suudii torkaa qaba. Saniifuu dhiibbaa isaanirra godhaniiti akka gartee mootummaan Libanaan tuni warra Falastiin achi keessa jiru kanarraa meeshaa waraanaa tana irraa hiikan. Kana jechuun gama kaaniin ummata Israa'eliif harka gartee isaanii akka isaan jala kufanii godhuudha jechuudha. Maaliif kana godhanii? Booda gartee akka Israa'el bikkuma feetee gartee warra Libanaanis haa taatu, Siiriyaas haa taatu, inumaatu gartee biyya Joordanillee haa taatu waan feete irratti godhuu dandeessu. Saniifi gartee akka isaaniif nagee fakkaatutti uumaniiti guutumaa guututti harka isaanii hidhuu barbaadan. Kuni gartee waan ajaa'ibaati. Inumaatu gartee guyyaa har'aan tanaa yeroo gartee Mahmud Abbaasiin achi dhaqee jara kana wajjin marii godhu waanuma gartee mootummaa Ameerikaatii fi Suudii wajjin itti walii galee yeroo inni Suudii ture. Gaafa gartee Donald Trump Suudii ture san Mahmud Abbaasis achuma hojii ture. Akkasitti gartee karaa kanaan ummata kana daranuu laamsheessuu barbaadan. Kuni gartee asitti waan dhaabbatu miti. Inumaatu gartee warra H groupii kana bikka isaan jiran sanitti harka isaanii guututti nukkannuu qabanii meeshaa waraanaa guututti hiikkachuu qabanii jettee mootummaan Israa'el ifatti amma dura dubbattee jirti. Torban dabrellee irra deebi'anii dubbatanii jiran. Saniifuu gartee waan kana fuuldura tarkaanfachiisuudhaaf amma karaa Libanaanitti jiran. Akkasuma sanitti wanni kanaatuni karaa Joordanis ni dhufti. Itti aansuudhaan waan gartee san Siiriyaa keessa ifiifuutti jiran. Siiriyaa keessa gartee Israa'el akka feetetti olii gad deemtee bikka feete dhoowwitti inumaatu gartee pirezidaantiin Siiriyaa hamman tanaa kun gartee dhowwicha gartee Israa'el guyyaarraa itti godhaa jirtu kanaa fi uummata isaanii hadhumaa jiru kanarratti ila amman tanaa humaa takkallee dubbachuutti hin jiru. Wanni inni godhaa jiru gartee daranuu uummata gartee uummatuma isaa irratti lola banaa jira. Keessaafuu
ummata isaa warra gartee shanyii Bashaar al-Assad taate warra gartee alaawii warra jaaniin ummata san irratti gartee lola baneeti ummata san waan akka malee gartee sodaatuuf tanaafuu gartee isaan kanarratti lola samiidhaatii fi akkasii lola lafarraan itti baneeti itti jira jechuudha. Kana oduu irratti dhaga'an jirtan maaliif lola ajaa'ibaatutu isaan irra deemaa jira. Inumaatu gartee lolli ammaan tana bikka adda addaatti gartee Siiriyaa keessatti walirra banaa jiran. Kuni gartee waan addaatii miti. Garuu immoo inni gartee shanyiidhaan gosaanis waan adda ta'eef jecha akkasumas amantiidhaanis adda. Jarri kaan gartee warra amantiin isaanii shiyaadhaati. Warri gartee amma aangoo irraa qabu kuni warra suniif hin jiru. Garuu immoo inninis gartee duraanis warra alqaayidaa keessa ture saniifuu lola gartee yeroo dheertuudhaaf qaban san amma ifatti waliin bahaniiti wal fixaa jiran jechuudha. Lola biyya Suudaan keessatti deemaa jiru. Lola biyya Suudaan keessatti deemaa jiru Burhaaniidhaa fi warra gartee warra duraan milishaa turan sanii wajjin lola gartee yeroo dheertuu gartee waliin jiran kana Raashaan ammaan tana qaama tokko filattee jirti keessa. Raashaan yeroo ammaan tana qaama jirti. Qaamni isiin gartee ammaan tana keessa filatte kuni qaama gartee mootummaadhaati. Akkuma quba qabdanitti mootummaan Itoophiyaadha lola gartee Suudaan kana keessatti isiinis qaama filattee jirti. Mootummaan Itoophiyaadha warra milishaa kana gargaaruu turte yeroo dheertuudhaaf. Garuu immoo warri ammaan tana mooyaa jiru warra gartee pirezidaantii Burhaaniin gaggeeffamu warra humna isaatu ammaan tana gartee waraana lolaan mooyaa jira. Garuu Dr. Abiyyi fi gartee mootummaan isaa warra Suudaan warra gartee milishaa kanaa wajji turan. Ammaasis warri milishaa kuni warri deeggaramuun warra United Arab Emirateedhaani. Gama kaaniin warri gartee pirezidaantii biyyaa gaggeessu kuni Keeniyaanis ni deeggarama akkasumas Ijiptiinis ni deeggarama. Isa qofa odoo hin taane inumaatumaasis Eertiraadhaanis ni deeggarama. So lolli Horn of Afrikaa kunis gartee xiqqoo gartee karaa adda addaatti mimmiiciramaa jira. Garuu ammoo ammaan tana Raashaan warra gartee pirezidaantiidhaa kana bira dhaabbattee Gaazaas isiniif dhiyeessina inumaatu gartee waan barbaachisaa ta'e waan lolaa baanan meeshaalee lolaa baanan waan barbaachisaa ta'e isiniif dhiyeessinaa jetteeni guyyaarraan tana Sergey Lavrov kan foreign ministeerri Raashaadha Suudaan dhaqee akkasitti marii dheertuu waliin godhanii turan. Mariin tuni gartee yoo na duubatti argitan footollee waliin ka'anii akkasitti gartee jiranii jechuudha. Kun egaa guutumaa guututti maal fakkaatti politikaan biyya teenyaa kanaa wajjin walitti hidhaadha. Ammaasis biyya teenya qofa odoo hin taane ollaan keenya jirutti ollaan Itoophiyaadha kanaa wajjin walitti hidhaadha. Kanarratti gartee Itoophiyaan harka isiidhaa ammaan tana karaa kam jijjiiruu dandeessii ol karaa kam jijjiiruu qabdii gartee yeroo hundaa'u mootummoonni hundinuu hoggaa gartee dhaabni isaanii mooyamuu eegale karaa gartee warra mooyetti achi dhiyaatanii jechuudha. Karaa warra mooyetti gartee dhiyaachuun isaanii waanuma jiru. Ammaasis akkaataan gartee isaan kana hariirootan itti godhaniif akkuma beeytanitti torban muraasa maybe baatii lamaffaa dura baatii lamaffaa dura pirezidaantiin Keeniyaadha Ruutoon warra gartee milishaa san pirezidaantii isaanii Keeniyatti yaameeti achitti gartee akka walgahii godhatan gargaaree ture. Kanarraa pirezidaantiin ammaan tanaa Suudaan kuni akka malee aara qaba ture. San qofallee odoo hin taane biyyoottan ollaa kun kaardii ifiif taphachaa jiran gartee ifatti wal garsiifatan jechuudha. Kuni dorgommii yeroo hunda jiraachuu qabdu. Dorgommiin gartee naannoo sanii eenyu moo'ee eenyu hojjannaan tuni waanuma jirtu. Tanaafuu gartee amma Raashaan gartee jara kana bira dhaabbachuun isiidha waan jijjiirama lafarra jiru ifatti garsiisaa jiraniin isiniin jechuu barbaada. Tana gartee qaceellotti hubadhaa. Okay. Tattiyaantu waraana Jarmani. Mootummaan Jarman yeroo duraatiif waraana siidaa biyya alaa erguudhaaf deemti.
amma dura gartee gootee hin beektu waan akkanaa kana garuu immoo yeroo duraatiif keessaafu gartee eega World War II booda Jarman waraanni siidhaa bikka hedduu irratti in hirmaan inumaatu gartee yoo gargaarsaatillee haa ta'u taate akka waraanaatti hin dhaqan akka gartee advaayizarootatti takkaa immoo warra gartee gorsaa waraanaa fa'aa jaaniiti akka warra gorsuutti dhaqan malee akka waraanaatti gartee takkaa biyya takka keessatti gartee hirmaatanii hin beekan. Kuni waan godhaniifis eega gartee World War II mooyaman booda Ameerikaadhaa fi addunyaan isaan irra gartee qaqqabbii kaayanii isaan kuni inumaatu akka waraanallee hin jaaranne waraanni isaanii ammas biyya isaanii keessaa akka hin baane san qofallee odoon taane Ameerikaan inumaatu kaampii waraanaa guddoo Jarman keessaa qabdi. Sanuu Jarman bikka takkallee odoon taane bikka adda addaa keessaa Ameerikaan kaampii waraanaa gurguddoo qabdi. Kaampiilee waraanaa Ameerikaadhaatu ni gartee mootummaan Jarmantuuni akka EVCtiif gartee biyya taatee takkaa immoo ulii booda gartee humna hortee biyyoota biraatii fi inumaatu addunyaa irratti gartee nu wajjin hin dorgomne waan ja'aniif jecha akka malee gartee miidhaa yeroo hedduu irra kaayaniitu jira. Saniifuu Jarman waa hedduu keessatti hin hirmaattu ture. Ammoo ammaan tani hirmaachuun isiidhaa kuni waanuma addaati. Saniifuu gartee kana quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Viidiyoo kanallee gartee viidiyoollee irraa godheetiin ture tan gartee waan Washington DC'tti dhiyoo tana ta'e guyyaa lama dura jara lama warra Yahudaadhaa kan imbaasii isaanii duratti ajjeefamanirraa oduun jarri kuni gartee warri isaan kana namni isaan kana ajjeesee fi akkasumas warri du'an kuni sababa gartee jibbannaa ummata Yahudaatiif jecha du'anii waan jedhu naareeshina gartee uumuudhaafi ammaasis namni isaan kana ajjeese ifiifuu nama mootummaadhaaf hojjetu mootummaa Ameerikaatiif hojjetu ummanni kun gartee duutii isaanii kun du'a gartee false flaagii yaanni jedhu social media irra akka malee jabaatee olii gaddeemaa jira. Kana gartee viidiyoo sana amma yoo laaltan isinuu gartee irraa'uu ni barattan jeetii yaada. False flaagiin maal akka ta'e ammaasis ajendaa kana gartee maaliif akka namni oofu jirus hin beekamne. Garuu immoo wanni gartee false flaagii jedhamu kuni yeroo hedduu ni ta'a. Biyyoota hunda keessatti ta'a. Biyya teenya keessattis yeroo hedduu ta'ee jira. Akkasumas gartee biyya tana keessattis yeroo hedduu ta'a. Isin ammoo wanni irraa hubachuu qabdan gartee gama lachuutu dhageeffadha. Gama tokko qofa gartee jala hin deemina. Fakkeenyaaf yoo gartee mootummaan warra kanaatu nama kana ajjeese jedhanii gartee mootummaan yoo himtu taates sanis numa dhagaya. Gama kaaniin ammoo warri gartee wanni kun gartee waan sobaati takkaa ammoo waan false flagidha jedhanii gartee warri himuus yoo jiraate kanaas gartee ijuma biraatiin takkaa gurra biraatiin dhageeffadha. Yeroo hedduu gartee dubbii gama lachuutu irraa fudhadhaate akkasitti yaada keessan waan isiniif fakkaate irra dhiyeessaati irratti murteeffadha. Tanumaan isinii himuu barbaada. Maaliif dhugatti gartee namni gartee ummata Falasxiinillee yoo ta'e akkanatti gartee deemee ummata kana ni ajjeesaayii yaanni jiru. Wanni kun gartee warri Falasxiin amata lamaaf yoo xiqqaate amata lamaaf akkana dhumaa jiran. Garuu immoo amata lameen kana keessatti maaliif hin tahinii maaliif guyyuma dheengaddaa qofa tahee yaada jiru kana irratti gartee if gaafachuunis waanuma jiru. Kana gartee quba qabaachuun barbaachisaadha. Ammaasis yeroo gartee ammaan tanaatti yeroo mootummoonni addunyaa gurguddoon gartee biyya Israa'el tanatti garagalaa jiran keessaafuu yaadaan isaan deeggaruu karaa meeshaadhaa fi waan biraatiin isaan deeggaruu ittuma jiran. Ammoo karaa gartee ifatti gartee miidiyaa irratti gartee yaada adda addaatiin isaan deeggaruu takkaa immoo qurrama gartee waan isaan godhaa jiran. Ummata gartee miskiina akka malee dhumaa jiru kanarratti keessaafuu dubartiidhaa fi hogguu ijoollee xixiqqoon gartee dhumu jirtu kan TV irratti gartee akkana agarsiisaa jiran kana hoggaa harkan inumaatu gartee ummanni keenyaa nutti rakkataa takkaa immoo nuun lolaa yaadee jiru irratti ka'aniiti dura dhaabbannaa isaanii agarsiisaa jiran. Kana gartee jijjiiruudhaaf yeroo takka takka mootummoonni warri humna qabu jechuudha.
waan fedhan ni godhan. Wanni fedhan keessaafuu gartee fedhu false flag haa ta'u ammoo waan godhanii yaada uummataa gartee karaa isaanii jijjiiru yaada mootummoota karaa isaanii jijjiiruun kuni waanuma jiru waan haaraa miti. Kana gartee hubachuun barbaachisaadhaan isiniin jechuu barbaada. Okay. Harka keessaniin taap godhaa gaa hin irraanfatinaa taap godhuu share godhus hin irraanfatinaa. Share godhaa taap godhaa. Tanaatanii gidduu gartee warri quban qabne chaanala YouTube irra jiru. YouTube irrattis gartee viidiyooleen post isiniifin godhaa. Achirrattis dhaqaatiti viidiyoo waan gartee isin dabree jiru yoo jiraatte achirra irra deebitanii laaluu ni dandeessan. Keessaafuu oduu saadaatu takkaa'u waa'ee refugee irrattis ta'u yaa waan oduu haarii jirtu irra deebi'ee isiniifin hima. Dhaqaatii viidiyoo laalaa viidiyoo san waliifillee dabarsaa. Share walii godhaa. Warra gartee chaanala san subscribing godhinis yaadachiisaa akka gartee subscribe gootan. Subscribe gootan gartee inumaatu viidiyoo san irratti gartee commentis godhaa, likes godhaa. Wanni gootan kun gartee algoritmii gargaaraan isiniin jechaa ture. Algoritmiin gartee akka wanni nuti dubbannu kunii fi wanni isinii dhiyeessinu nama keenya hunda gartee warra afaan keenya haasa'u bira ga'u godha. Saniifuu gartee karaa tokkoon afaan keenyas guddisaa jirtan, karaa kaaniin ammoo waan dhaamsa isinii dabarsinuu fi gartee oduulee jirtu kana akka gartee isin bira geessu godhaa jirtanii jechuudha. Tanaafuu hamma dandeessanitti gartee irratti hirmaadhaa.